Ashama harka fuunee hordoftoota fi jaallattoota chaanaalii kootii irratti waan haaraa tokko qabadhee isiniif dhufeera. Wanti haaraan kun maali yoo jettan barnoota. Barnoonni kun maali yoo jettanii akkamitti akka marsaa xurii laguu dubartiin teenya ittiin eeggatan isin barsiisaa keessatti warroota shamarraniitiif barumsi kun bu'aa guddaa waan qabuuf viidiyoo kana hanga dhumaatti karaa salphaadhaan akkamitti akka xurii laguu keessan eeggatanii dhiiraa waliin walqunnamtii saalaa gootan waan isin barsiisuuf viidiyoo kana obsaan hanga dhumaatti hordofaatii karaa salphaan barnoota akka argattan abdiin qaba. Dhumaatti waliin tura hordoftoota chaanaalii kootii har'a viidiyoo haaraa waan bareedaa tokko waa'ee barnoota waliif ittiin dabarsinu qabatee asirratti isin dhufeera jechuudha. Daqiiqaa muraasa waliin koottaatii akkaataa walqunnamtii saalaa yookaan immoo pereedii keenya ittiin eeggatan keessattuu warroonni shamarranii akkamitti pereedii keessan akka eeggattan waliin ilaallaa jechuudha. Pereedii keessan shamarran eeggachuudhaaf maal gochuu akka qabdan asirratti takkaan waliin ilaallaa. Akkamitti akka eeggachuu qabdan illee waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatti na hordofaa jechuu barbaada. Jalqaba maal gochuu qabna? Bifa kanaan sarkilee haa kaafannu. Bifa kanaan eega sarkilii kaafannee sarkilii kana bakka afuritti qoodna. Akkanatti bakka afuritti qoodnaa jechuudha. Fakkeenyaaf ammaa xuriin laguu shamarranii guyyaa 28 marsaan xurii laguu guyyaa 28 dhufa yoo ta'e gaafa guyyaa 28 asirra barreeffannaa jechuudha. 28 achirratti haa barreeffannu gaafa guyyaa 28 dhufa yoo ta'e. Walakkaan 28 meeqa yoo jennee ilaalle walakkaan 28 14. Kanaafuu walakkaan isaa eessa ta'a? As bira barreeffannaa jechuudha. 14 barreeffannee. Amma gaafa guyyaa 28 kan xuriin laguu eega dhufee guyyaa 28 san tokko jennee barreeffanna. Asirratti tokko jennee haa barreeffannu. Tokko jennee eega barreeffannee walakkaan tokkoo fi 14 meeqa? 7. 7 jennee asitti haa barreeffannu. Egaa walakkaan 28 haa jennu guyyaa kana. Guyyaa 28 fi guyyaa 14 gidduu walakkaan guyyaa kanaa meeqa? Guyyaa gaafa 21 jechuudha. Egaa bifa kanaan qoodanne booda maal goonaa? Gaafa guyyaa tokko xuriin shamarranitti eega dhufee walakkaa gaafa tokkoo fi torbaallee adda baafnaa jechuudha. Tokkoo fi torba walakkaan isaa meeqa ta'a? 4 ta'a haa jennu. Egaa 4 ta'a. Egaa 4 godhanne booda xuriin laguu gaafa guyyaa tokkoo eega dhufee gaafa guyyaa arfaffaa dubartiin gaafa guyyaa arfaffaa maal gochuu qabdi? Qaama ishee dhiqachuu qabdi. Kan gaafa guyyaa 5tti dhiqatullee jira, kan gaafa guyyaa 6tti dhiqatullee jira, kan gaafa guyyaa 7tti dhiqatullee jira jechuudha. 7 bira kan ta'u baay'ee namarratti hin arginu waan ta'eef guyyaa 7tti dirqama dhiqattu. Eeganaa guyyaa kanaa hanga guyyaa kanaa gidduutti walqunnamtii saalaa gochuun danda'ama jettan kan jettan yoo ta'e walqunnamtii saalaa gochuun dhorkaadha. Maaliif? Xuriin laguu qaama shamaraa keessaa ba'u kun qaama dhiiraa seennaan qaama dhiiraa miidhuu waan danda'uuf iddoo kana walqunnamtii saalaa gochuun bofaasuun dhorkaadha jechuudha. Asii hanga asitti yoo goone rakkoo qabu. Egaa isin qaama dhiqattee booda, egaa isin qaama ofii dhiqattee booda walqunnamtii saalaa gochuun rakkoo qabu jechuudha. Kana booda asirraa fakkeenyaaf walakkaan 7 fi 14 fakkeenyaaf 10 fi 11 haa jennu. 10 fi 11 walakkaan 7 fi 14 jechuudha. 10 fi 11 eega ta'e maal goona? Guyyaa kana lamaan adda baafna. Guyyaa kana lamaan adda baafna. Asirraa kaasee 7 irraa kaasee yookaan immoo 4 irraa kaasee hanga gaafa guyyaa 10 walqunnamtii saalaa gochuun hin danda'ama jechuudha. 4 irraa kaasee hanga gaafa guyyaa 10 walqunnamtii saalaa gochuun hin danda'ama jechuudha karaa salphaadhaan. Eega gaafa guyyaa 10 dhaabuun kee dirqama. Guyyaa 10 gootee gaafa guyyaa 11 walqunnamtii saalaa gochuun hin danda'amu. Maaliif yoo jettan kottaa asiin waliin ilaalla. 14tti xuriin laguu gaafa tokkoo eegasii dhufee gaafa guyyaa 14 hanqaaquun qophooftee gadaamessa keessaa ujummoo gadaamessaatti gadi baatee sanyii kormaa eeggatti jechuudha. Kanaafuu ujummoon gaafa guyyaa 14tti gadaamessa kallee gadi baase kuni kalleen kun eega fakkeenyaaf gaafa guyyaa 11 yookaan gaafa guyyaa 12 walqunnamtii saalaa yoo goone
Ispermiin qaama dhalaa keessa guyyaa meeqaaf turuu danda'a? Guyyaa 3 turuu danda'a. Kanaafuu 14 irraa guyyaa 3 eeggachuun keenya dirqama jechuudha. 14 irraa guyyaa 3 gara duubaatti eeggachuun. 14 irraa guyyaa 3 yoo eeggannu hanga gaafa guyyaa 11 irraa gaafa guyyaa 14 quunnamtii saalaa gochuun hin danda'amu jechuudha. Jala muramee hin danda'amu. Eegaa kottaa eeggattuu kanatti hin danda'amu eega jennee gaafa guyyaa 14 booda quunnamtii saalaa gochuu dandeenya yoo jenne ammas guyyaa 14 irraa kaasee hanga gaafa guyyaa 17 quunnamtii saalaa gochuun hin danda'amu ammallee. Gaafa guyyaa 17 kanneen eegataa daamessa keessaa baate ammas guyyaa 3 qaama dhalaa keessa turuu waan dandeettuuf guyyaa 3 kana ammallee eegsii goonaa jechuudha. Quunnamtii saalaa gochuun hin danda'amu. Kanaafuu gaafa guyyaa 11 irraa kaafnee hanga gaafa guyyaa 17 guyyaa 7 quunnamtii saalaa kaansil goonaa jechuudha sagantaa isaa. Kanaafuu quunnamtii saalaa gaafa guyyaa 7tiif guyyaa 7 irraa yookaan 10 irraa kaafnee hanga gaafa guyyaa 17 quunnamtii saalaa gochuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif probabilitiin daa'imni uumamuudhaan baay'ee olaanaa waan ta'eef. Kanaafuu iddoo kanatti parsentiin 99 ulfaata uumamaa jechuudha. Iddoo kana quunnamtii saalaa goonan parsentii 99 uumamuu ni qabaa jechuudha. Eegas booda hoo akkam goona gaafa guyyaa 18 irraa kalleentu gaafa guyyaa 18 irraa hanga gaafa guyyaa meeqaatitti hanga gaafa guyyaa 25 feetu 26 feetu 27 feetu gaafa guyyaa 28 qaama turee lakkuu ishee argitu quunnamtii saalaa gochuu hin dandeettu. Garuu asitti 18 irraa hanga gaafa guyyaa 25 hedduu kanatti illee quunnamtii saalaa gochuun baay'achaa jechuudha. Uumaa rakkoon qabu waan akka rakkoon qabu jechuudha. 18 irraa hanga gaafa guyyaa 25 parsentiin ulfii uumamuudhaa meeqa? Parsentii 5tti gadi bu'aa jechuudha. Ulfii uumamuu hin danda'u iddoo kanatti. Kanaafuu parsentiin isaa baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef iddoo kanatti illee quunnamtii saalaa gochuun hin danda'ama jechuudha. Gaafa guyyaa 25 irraa hanga gaafa guyyaa 28 hoo akkam goona? Fakkeenyaaf gaafa guyyaa 25 irraa hanga gaafa guyyaa 28 yoo hadhe irra wayyaadha. Sagantaa guyyaa sanii yoo dhiibne irra wayyaadha. Maaliif gaafa guyyaa 25 irraa dubartiin fedhii dhiiraa waliin quunnamtii saalaa godhuu isii gadi bu'aa deemaa jechuudha. Maaliif pereediin itti dhufaa waan ta'eef. Pereediin waan itti dhufaa quunnamtii saalaa gochuudhaaf semeetii yookaan fedhiin isii baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef dhiiraa waliin wal quunnamtii saalaa gochuu miti ijaanuu arguu hin barbaaddu jechuudha guyyoota kana. Kanaafuu walumaa galatti maal gochuu qabna? Gaafa guyyaa xurii lakkuu sitti dhuferraa hanga gaafa guyyaa 4 guyyaa 4 qaama hanteen gartaa guyyaa 4 irraa hanga gaafa guyyaa 10 quunnamtii saalaa gochuu ni dandeessa. Guyyaa 10 irraa yookaan 11tti dhaabuun dirqama. 10tti baruu ni dandeetta, 11 garuu dhaabuun dirqama. Gaafa guyyaa 11 quunnamtii saalaa gochuun hin danda'amu. 11 irraa kaaftee hanga gaafa guyyaa 17 quunnamtii saalaa gochuun dhoorgaadha jechuudha. 18 19 20 21 hanga gaafa 25 quunnamtii saalaa yoo goote rakkoota kan qabu jechuudha. Egaa gaafa guyyaa 25 irraa hanga gaafa guyyaa 28 dhiiraaf utuu hin taane dubartiidhaaf fedhiin ishii waan itti hin dhagaanneef quunnamtii saalaa gochuudhaaf fedhii waan hin qabaanneef yoo dhiiftan irra wayyaadha jechuudha. Kanaafuu mee fakkeenyaaf pireedii sagantaa mana kaarikulamiidhaan kalandariidhaan akkaataa itti isin tolfattan waliin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa guyyaa dilbataa tokko jennee guyyaa wixataa pireedii yoo si dhufeera ta'e tokko jennee asirraa eegalla. Tokko jennee yoo eegalle gaafa guyyaa 4 maal gochuu qabda? Qaama dhiqachuu qabda. Eegas booda torbaan kun jechuudha. Torbaan kuni 12 irraa kaasee hanga gaafa guyyaa 17tti 11 dabalatee jechuudha. 12 irraa kaasee hanga gaafa guyyaa 17tti torbaan kan maal godhuu qabda? Sagantaa quunnamtii saalaa haaquu qabda jechuudha. 11, 12, 13, 14, 15, 16 hanga gaafa guyyaa 17 guyyaa torban kan haaquun dirqama jechuudha. Quunnamtii saalaa gochuun hin eeyyamamu. Eegas booda gadi dhuftee illee 25 irraa kaaftee guyyaa kanallee haaquun dirqama jechuudha. Guyyaa quunnamtii saalaa itti gootu kan
kanallee haquun dirqama. Maaliif 25, 26, 27, 28 dubartiidhaaf fedhiin waan hin jirreef jechuudha. Kanaafuu isa gubbaarra jiru kana duwwaa irraa kaasee jechuun tokkorraa kaasee kun asii zeeroodha. Tokkorraa kaasee hanga gaafa guyyaa 5 guyyaa arfaffaa qaama dhiqatti waan ta'eef guyyaa 5ffaatti walqunnamtii saalaa gootu rakkoon qabu. 6rraa kaasee hanga gaafa guyyaa 10 walqunnamtii saalaa gochuun hin danda'ama. Kanaafuu kanallee haquun hin danda'ama jechuudha. Duwwaa tokkorraa kaasee hanga gaafa guyyaa 5 maal goota? Kan dubartii jiraatus kan dhiiraa xuriin qaama ishee irraa dhangala'u sun qaama dhiiraa keessa seenaa waan miidhuuf kanallee haquu qabdaa jechuudha. Sagantaa guyyaa jalqabaa haga guyyaa 5 guyyaa 5 kana dhiisuun dirqama jechuudha. Kanaafuu probabilitiin ati dubartiidhaan walqunnamtii saalaa itti godhuu dandeessu ji'atti guyyaa meeqa ta'a? 6 hanga gaafa 10 fi 18 hanga gaafa guyyaa 24 qofa ta'a jechuudha. Guyyoota kanneen sirriitti adda baaftee kalandarii mana kee keessaatiin hordofachuu dandeetta jechuudha. Kanaafuu waan isin hin galle yoo jiraate dhuma viidiyoo kanaa irratti ilaaltanii waan isin hin galle yoo jiraate koomentii jala nagaa waan biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaatti.